Ashamaa harka fuunee akkam jirtu daawwattoota Margaa Show imala gootaa. Imalli gootaa keenya har'aaf jenne kunoo eegaleera. Imala gootaa keenya har'aanis keessummaa qabna. Keessummaan keenya har'aa waggaa 47f iddoo garaagaraa irratti uummata tajaajilanii jiru. Waggaa 47 hojjetanii miti taa'anii lakkaa'uun baay'ee akka ulfaatu shakkiin qabu. Waggaa 47 kana keessatti immoo makkoof rakkoon darbe maal fakkaata? Dhala namaa ta'ee namni takkaan gammanne, namni takkaan gaddine jiruu isaa keessatti waan jiruun se'u. Garuu waggaa 47 hawaasa ofii obsaa fi itti cichanii tajaajiluun garuu guddummaadha. Imala gootaa nama jechisiisa. Kanaaf keessummaan keenya har'aas imala gootaatiin kan dhaadhessinu jechuudha. Ispoonsarri koo kabajaa baankii Gadaa, baankii dhaloota haaraati. Nu faana tura. Filmaatonni filataman yommuu dhufanii warri dammaqan immoo isaaniin hordofanii baankii Gadaa. Gabaan addunyaa saffisaan guddachaa jira. Baankiin keenyas daandicha hordofeera. Tajaajiloota baankii idil addunyaa adda addaa dhiyeessaa carraaqiif kaayyoo keessan milkeessaa. Baankii Gadaa sharafa maallaqa biyyoota alaa dhiyeessii amansiisaa fi gatii madaalawaan nu biraa argattu. Yoomiyyuu nu abdattu. Tajaajila faayinaansii, daldala alergii fichisiisaa fi qindeessa adeemsa hojii barbaachisanii hundaa fi baankii Gadaa yoo filattanii fedhii keessan guutattanii. Baankonni addunyaa irratti bebbeekamoon baankii keenya waliin hojjechaa jiru. Maallaqa roga addunyaa kamirraayyuu firaaf aantee keessan irraa isiniif ergamu karaa iswiifti koodii keenya yookiin dhaabbilee daddabarsitoota maallaqaa addunyaa irratti filatamuun nu waliin hojjetanii dahabshiiliif riyaa taasifadha. Faayidaalee keessan mirkaneeffadhaa, milkaa'ina keessaniif kottaa nu waliin hojjedha. Baankii Gadaa, baankii dhaloota haaraa. Ayyee guddaa galatoomaa Dooktar. Baga gara Margaa Show imala gootaatti nagaan dhuftan. Duraan dursee kabaja keessanii ibsuun barbaada. Carraa kana naalattanii uummata kootii wajjin wal ga'ee nagaa wal dubbisuudhaaf wal barachuudhaaf waan naaf feertaniif baay'een isin kabaja. Galatoomaan isiniin jedha. Guddaa galatoomaan illee pileenii keessatti wal barree natti fakkaata. Gara Jimmaa otoo imallu. Maaliif Jimma deemtanii gaafsan? Gaafa sana deemsi karaa Oromiyaa baankiiti. Shari'aa advaayizarii itti aanaa boordii ta'een hojjechaa fi jira. Ammallee achumaan hojjedhaa. Gaafa sana karaa Jimmaa kana haala jiru ilaaluu deemne baankiin keenya karaa IFB kanaan akkamittiin hojjechuu jira, uummata keenya akkamittiin tajaajiluu jira. Karaa sana irratti immoo namooti baay'een ala kan jiru kanatti fayyadamuu barbaadu waan amantiidhaan wal qabateef harki caalaan isa barbaada. Cimsaa jiru moo akkamittiin jiru, uummati keenya immoo faayinaansii kanatti illee badaatti siqee baankii irraa fayyadamuutu muuxannoon isaa yaraadha. Sana irratti illee akkamuuf jajjabeessaa jiru, akkam jabeessaa jirus immoo hojjetaan jennee isa laaluu deemne sagantaa bareedaa ture. Uummati keenya illee qooqaan gammachuudhaan nu hammate. Baay'ee sagantaa yeroo bareedaa ture yommuu sana yommuu wal argine sana. Jimmaa yeroo baay'ee deemtu moo yeroo baay'ee deddeemtu gara Jimmaa? Jimma biyya nama itti deddeebi'an illee har'allee taanaanii Jimma bareedduudha. Kanaan duras sagantaa bal'aa tokko irratti hirmaadheen ture Jimmaa irratti. Akka Oromiyaatti guutummaadhuma Oromiyaa irratti karaa chaambarii kana maal tura akkamittiin of jajjabeessuu chaambarii kana irratti dhiyaannee dinagdee kanaan akkamittiin cimna jedhu waggaa 14-15 dura achitti magaala jaha irratti hojjenna. Akka Itoophiyaa chaambarii dhuma ta'ee jara jalatti magaala jaha irratti hojjenna. Magaalli jahaan suni Shaashamannee tokko, Adaamaadha, Asallaadha, Naqamtee, Buraayyuu fi Jimma. Jara kan akkamittiin lafaa kaasnee chaambarii kana cimsinee riilii dorgomanii warra kaanii wal qixxaatanii darbee immoo akkuma Itoophiyaatti boordii sana keessa akkamittiin lixuennee sagantaa jaha qopheessinee magaalota jahaniifu leenjii laannee bal'aa totochoosne. Yommuu sana jalqaba Jimmaa yommuu sanan baree. Guddaa galatooma. Gaafa argitame Jimma baay'ee bareedu natti fakkaata. Woy Jimma yommuu sanaatiif ammaa waluun argu. Jimma yommuu sana iddoo bal'aansaa dhoqqee ture, bokkaan ture yommuu sana bokkaa danuu ture.
garaawweetuuf amma garuudha gadda gaafa dhannee arginu sana jimma maal magaaluma Awurooppaa taate raajii taate Neezerlaandii fakkaatti magaalota Neezerlaand Hoolaandii keessa warra jiranii akkuma jaraa babbareeddee hojii waan ajaa'ibaatu hojjetame kan gara fuulduraammoo waan caalu fakkaata. Fooqi abbaa sagalii jira, asfaaltiin hojjetamaa jira, sharaatan achi jira, hawweetu irratti lafin waliin bulleellee haayilee riizoortiin sun faan achitti ijaaramuun iddoon sun dur iddoo dadhabaa wayii ture. Iddoo dadhabaa wayii ture. Baay'ee raajiidha. Harki sana hojjetee ana ga'amu. Waan guddaan immoo yoo hojjetan wanti hin jijjiiramne jiruudha. Waan jimmaa kan kaafneef achitti waan wal barreeffan achi deeme guddaa galatoomaa dooktar. Mee dooktaree boodattis hin deebisu eenyu dooktaree eessaa kaatan? Egaa dhalooti kiyya Oromiyaa keessatti. Oromiyaa keessa. Oromiyaan bal'oodha. Idduma bal'ina kana keessaa iddoo tokkotti argamuu carraadha. Innumtu carraadha. Oromiyaan biyya eebbaati. Biyya akkuma jiru akka waliigalaatti kan akka Oromiyaa eebba qabu biyya lafaarra irradheen argan. Maaliif magariisa horiinsaa jira nammisaa damma. Nammisaa nama gaariidha. Keessi isaa qulqulluudha. Keessi nama Oromiyaa guutummaan isaa guutuutti qulqulluudha. Nama miidhuuf hin fiigu. Nama miidhuutti hin karoorfatu. Kanaaf Oromiyaa keessatti argamuun achuma biqiloonu iddoo fe'ettis haa ta'u dhalachuun carraa guddaa galatooma. Garuu dhaloonni har'aa kun akkasii dooktar. Maaliifan akkas isiniin jedhanii adiidha yoo jenne malee dhugaaf wabii hin taane. Dhugaaf wabii ta'uun immoo waaqa amanamu. Rabbi amantiitti amanamanii amanamuudha. Garuu dhaloonni keenya kun dhaloonni koo kun akka Oromiyaa isin yeroo ijoollummaa keessanii dabarsanii akkasumee dhaloota har'aa kanaaf asumaan akka waa tokko waan hin barbaadeef. Dhalooti ammaa karaa waaqaatti waa tokko fudhachuu qaba. Jireenyuma isaa guutummaa irratti waa lamatu lafa kaa'ee darbee natti tola. Inni jalqabaa waa afur araarsuu. Waa arfan kun araarsuu jechuun namni waan sammuu yaadu tokko waan qalbii isaatiin fedhu lama sadaffaa waan arrabaan haasa'u arfaffaa waan hojiidhaan hojjetu. Kun arfan wal simannaan jireenyi biyya lafaa jannata jechuudha. Jannata. Waan tokko malee tun isin ittiin dabalee kana arfan wal sirreessuun mucaa namaatiif baay'ee daangaa hojii guddaa barbaada. Waaqaaf illee amanamuuf nama namaa wajjin jiraatuuf illee amanamuu fi jarri kun arfan walii gallaan bakka waan lammaffaan inni itti aanee jiru ijoolleen dargaggeessisii anaaye ijoolleen shamarranis ta'u dhiirris haa ta'u hundi isaanii shamarran illee itti muruun nama rakkisa. Garuu jireenyi waluma qixxee fiigaa waan jiruu fi sa'aatii 8 ol mana keessatti argamuun irra hin jiru. Sa'aatii 8 ol. Sa'aatii 7 sa'aatii 8 yoo baay'ate mana keessatti argamuun irra hin jiru. Kanaa ol. Kanaaf yeroo hundumaa sa'aatii isaa fi 16 sana wayim 17 sana alaa hojii irratti argamuu turre. Hojii irratti argamu. Yeroo hundumaa fiiguu turre. Namni karaarra deeme waa argata. Waa argatee namni mana taa'e garuu maal argata? Namni karaarra deemu yookiin ijaan waan gaarii irraa barata. Gurraan waan gaarii dhagaa irraa barata. Arraba gaarii irraa waa dhagaa sammuutti qabata. Kanaaf yoo mana taa'an garuu waanuma baran qofatu mana keessatti. Mana keessatti hafaa yaaddoon namatti fe'ata. Dhaamsa jabaadha. Kana lamaan utuu wanta godhanii itti daddabalata egaa baay'ee jira. Yeroo baay'ee immoo mootummaan haala namaa mijeessa malee jireenya namaa hin jiraatu. Haala namaa mijeessa malee jireenya namaa hin jiraatu. Yeroo hiikaa. Jechuun haala akkatti ciman amma dargaggoo baay'ee qabna mitiire. Iddoodhuma akka biyyaattis akka Oromiyaattis harka 100 keessaa harki 70 ol dargaggeessa. Dargaggeessi kun yeroo hundumaa mootummaa irraa taa'ee waa eennaani mootummaan hojii manaa isaa fixee dargaggoo tokkoon bira ga'uudhaaf yerumtuu hin ga'u. Garuu haala mijeessa. Eenyutu tattaaffatare? Abbaatu tattaaffata. Abbaatu tottolcha. Yoo waallee dhufe abbaatu natti birmaddaa jedha mitiire. Surree jilbarraan dhumtee abbaatu waraannata deega ijoollummaan dhufte. Kanuma. Hartiinis lafa kaa'ee jira. Kanaaf aadaan keenya illee kanuma ajaja.
Gadaan illee seerri gadaallee sadarkaa kaa'ee jira akkaataatti. Amma hojjannu, amma nyaannu, amma jiraannu, amma bulchinu. Amma bulchinu muuxannoo yeroo itti argannu yeroo muuxannoo itti dabarsinu illee. Gadhiisii miti seerri Oromoo. Daangaa wayii namaa kaa'eet fixee geessee dhumarra daangaa bulchiinsaas ni kaa'ee bulchiinsichas immoo ammatti kenneet sana booda immoo luba hayyuu ta'anii. Luba hayyuu ta'ee dabarsee deema waan san muuxannoo shaakalsiisaa deema. Guddaa galatooma. Mee dura iddoo dhalootaa waa kakaafne amma iddoo itti dhalattan barbaadee otoo hin taane Oromiyaan Oromiyaadhuma. Garuu maatiin isin keessaa dhalattan maatii akkamii keessaa dhalattan? Maatii maal jaalatu? Maatii akkamitti jiraatu? Maatii akkamitti jiraate? Gaaffii baay'ee na gammachiisu na gaafattan. Maaliif lafni itti dhaladhe Damdolloo irraa kiiloomeetirii 45. Anfilloo waradaa jedhama. Waradaan isaa Anfilloodha. Aanaan isaa jechuudha. Qillem kan jedhamudha. Abbaan koo nama cimaa nama akka rool moodeliitti abbaa koo fudhadhu nama tokkollee hin argine. Maaliif abbummaadhaan miti. Dhugaa hojjeta, dhugaa haasa'a. Yeroo hundumaa baay'ee fageessee yaada. Hundumaa irratti horiidhaan illee xuruu jira. Horiidhaan illee naggaadeedha. Hiyyummaan hin jiru mee achi biyya bunaati? Hin jiru biyya bunaati. Ijoollee Dambidolloo birriin akka boqqolloo. Boqqolloo dhuguma boqqolloo. Rakkoon birriin jiru. Jiru waan takkas. Abbeen koo garuu is exceptional. Nama addaa turanii. Maaliif nama addaa kan isaan godhu waggaa 70-80 irraa mana islaama isaanii amantiidhaanii amantii isaanii ta'ee yommuu sana muggirraa awwaala fuudhanii waabaa biyya jedhamu kiiloomeetirii 7-8 geessu gaafa namni du'u. Waabaan sun immoo biyya busaan baay'atu. Amma gaafa asii dhaqanii geessanii namni achi deebi'u immoo achii ol deebi'u baatanii galu. Busaadhaan waan tuqamuuf. Wayi mana galee qabama dhukkuba irratti kufa. Amma jaarsi keenya jedhanii nuu kan warra musliimaa magaalaa gidduutti lafa tolfanne lafa awwaalaa. Meeree kan warra kiristaanaa immoo maaliif achi dhannaa jedhanii yommuu sana baalabbaata obbo Shumaa 7 turanii abbaan biyyaa jaarsi isaanitti dhaqanii lafa naa kennaa jedhanii. Lafa maalii jennaan lafa bataskaana irratti ijaarradhu jedhanii. Bataskaana maalii yaadichi namarraatiif fudhachuuf baay'ee lafa maaliiti bataskaana akkamitti wantoota jedhanii gaafa isaan gaafatanii bataskaanaan ijaaraa naa kennaa jedhanii. Garuu bataskaana isaan musliim. Isaan musliim. Garuu bataskaana naa kennaa warra amantii sanaatiif. Bataskaana itti dhaabu naa kennaa jedhan. Garuu gaafa lafa bataskaana laattan lafa awwaalaas duukaanaa laattu jedhanii. Achi jedhanii meenaa ibsee jedhanii. Amma nu yeroo hundumaa awwaala gaafa namni du'u waabaa dhannee awwaalla. Waabaa immoo dhammoo busaan nama tuqaa indaganaa immoo dhukkuba irratti nu duraa kufa namni keenya. Kanaaf jedhanii ishi kana jedhan. Ishi siin kenna lafa jedhanii baalabbaata guddaadha isaan. Lafa siin kenna garuu immoo waan barbaachisu sana eessaa fiddaa jedhanii. Isa natti dhiisaa jedhanii. Jechuun waan bataskaana. Waan ittiin ijaaramu. Ijaarsa miti. Jira miti wanti guutamuu qabu qeesii jira. Namoota amantii barsiisan immoo. Ajaa'ibuma rabbi. Silaa isaan musliima. Asii fuudhanii amaama wayii yookaan immoo ulamaa wayii geessanii. Ajaa'iba. Eessaa fiddanii haa ta'u immoo taabota immoo eessaa fiddaa bataskaanni duwwaan dhaabbatu jedhanii isa natti dhiisaa jedhanii. Kanaaf achii fuudhanii namni baay'een hin beeku of dhossaa turanii amma isaan darbanitti ilma obbo Shumaa 7tu natti beekan. Seenaa kanayyuu qoratameetti cimuu danda'a. Ajaa'iba. Innaa yommuu sana waggaa 70-80 irraa qorqorroo 200 kan ta'u. Qorqorroodha baalleedhaan lakkaa'amu manni qorqorroodha baallee 200 kan ta'u bataskaana ijaaranii madaalamee jedhama. Ammayyuu bataskaanuma sana jira. Ammayyuu mogga keessatti bataskaanni guddaan isuma warra qeesiis dubbatanii fidanii taabotas haala ta'u mijeessanii fidanii achi kaa'anii nama akkasii turanii. Ajaa'iba. Kanaaf dhaloota keenya kanaaf dhaloota isin itti guddattan kan hin kaaseef kanaaf sababiin isaa har'a waa'ee amantii yoo kaafne ilaallee
akkitti hubatamaa jiru baay'ee waan karaa gadhiise waan natti fakkaateefan kana kaasaa kun immoo fakkeenyummaa guddaadha. Amma namni na janye namni kana nu godhaan jenneen isaan amantii biraa keessa taa'an dhaqanii amantii biraatii ijaaruu bakka waan ajaa'ibaati guddaa gaaf tokkotti isinii dabale. Kacha maalii isaan hojjete warra jalqaba keessa tokko isaan. Kacha maalii kana kacha maalii sadii ajajaniiti kacha maalii tokko duwwaa ayyamaniif. Achi dhaqanii. Amma bitachuu danda'an mootummaatu nama baasa. Yommuu sana yommuu mootummaa nama ayyama kan. Isa malee na ayyamamu. Amma 250 eegasitti bara Ihaadig kun. Jalqaba keessatti intiniin kacha maalii yommuu sana ayyamame. Achi dhaqanii Tsigeeradaa jedhaman yommuu sana 4 kiiloo saayinsii faakaltii keessaan hojjedha. Achi dhaqnee utuma deemnu gaafa sanbadduraa wajjinan deema. Waliin deemuu jaallanna. Na fudhatanii deemanis immoo wajjinan deema. Dhaqanii Tsigeeradaa jedhama garaajiin tokko gara qeeraa kana achitti hojjisiisu kacha maalii sana boodiinsa. Annee gaaf tokko karaa Waabii Shebelee irratti geenye amma irratti sammuu koo baay'ee na tuqee jira wanti isaan haasa'an. Achi gaafa deemnu Discovery kan jedhamu laandurveeriin kun jira miti. Kifilaaf gariidhaaf illee isinii fayyadaa yaada koo keessatti ofii yaade. Ababba maaliif makiinaan bitattanii jedheen. Makiinaa akkamiin kun Discovery sanan argitu miti jedheen. Discoveriin sun xuruudha bareedduudha jedhan. Meeqa immoo gatiin isaa laataa jennaan 385 yommuu sana akkas ture. Maallaqa guddaadha. Maallaqa guddaadha. 385 jedheen. Achi dhaabbatanii na ilaalanii akkas na ilaalanii ka'anii gama keessa namoota taa'an warra kadhatanis wayii jira. Namoota sanaan argitaa naan jedhan. Namooti sun dhiiga kee mitii naan jedhan fira kee mitii jarri sun. Kanaaf jaraaf 385 irra taa'een iddoon deemu jaraaf faabrikaa tokko dhabii waa dhaabi naan hin jettuu isanatti fiddu. Ajaa'iba rabbiiti. Har'a namni ofii nyaatee du'uu barbaadaan waan qabu hundumaa ofii fixuu nama biraa akka hin geenye. Warri kaleessaa garuu akkas. Sana booda mee waan barnootarraa waa kaafnu. Ani namoonni yeroo baay'ee amantii keessatti guddatan barnootaan illee hin jabaatan. Hubannoon isaanii hin guddatan. Beekumsi isaanii hin jabaata. An akkasitti anu ofii kootii nama amantii keessatti guddate miti. Mee barnootatti akkamittiin seentan fedhiin keessan maal ture? Eessan moo geessan? Egaa barumsa tokko amma jaatti moggumattan baradhe. Carraanan argachaa ture mana quraanaatiin naqe. Quraana fixee waan naqee fi jalqabuma gaafa naqu kifilii tokko waggaa guutuun baran. Kifilii lamatti na dabarsan jechuun kifilii lama ammoo ammas sadii gaafa lama fixumoo sadii sin baran. Afuritti utaalaa gaafa hin jedhu jaa gaafa ga'u beetasabiin addide. Warri maatii kooti utun baratin immoo keessa deemuun kun hin ta'u bakka. Kan namni waggaa 6 baratu waggaa 3tti zifti. Teessee barachuu qabda jedhanii shanitti na dhaaban jechuudha. 5 irraa 5 wanta jedhee 6tti darbee eegasii deemee jaammoo finnaan beezii lixe mishinii jechuudha. Damdolloo. Manni barumsaa beezii kun mana barumsaa kana sirriittan beekaa. Edaa amantiidhaan waan adda qoodamu qabu. Namni barachuu fedhu namni barachuu danda'uma. Numa fudhatu. Maaliif jaarsis nama jaallatamuudha. Baacoo jaallatu. Kanaaf namni hundumtuu jaallata. Gaafa isaanis nageessanii boleessi isaanii tokkos turan Bukadir jedhamu darbaniiru rabbaraamatuu fi isaantu lama ta'anii nageessanii anaaf obboleettii koo geessanii numa zaggabsiisan. Kanaaf doormii ture ganamachii kaanee ganama baayibilii baran dirqamanii torban guutuu baaybiliidha. Baayibilii moo quraana? Lakki baayibilii ma barannanii. Silaa isin musliima? Musliima waan tokko rakkinan qabu. Nuyi baayibilii barannaa ganama dafinoo kaasee amma jimaataatti pireediin jalqabaa baayibiliidha. Sa'aatii 4:25tti immoo chaappaliidhaan hundumaa dhaqa.
eegasii daqiiqaa 25tti dabarsine raftii baanaa akkuma kanatti deemu. Maal inni kana iddoo biraa waan akkanaa jira garuu qorattanii beektu an takkaa waan dhaga'ee hin beekne. Nu biraa waan akkasii hin jiru. Namni barumsa barbaade barumsi isaa baay'ee guutuudha. Wanti beeziin waan ajaa'ibaati. Kanaaf Qura'aanas Baayibiliis yookaan kitaaba qulqulluus walum ajaa'iba kan biraa sitti kan inni isin gaafadhu Dooktar. Mana barumsaa bees kana keessa namoonni ba'an akkaan jajjaboo akkaan jajjaboo namoota gurguddoo baay'ee biyya kana keessatti siyaasa Itoophiyaa keessattis hawaasummaa Itoophiyaa keessattis namooma mirga qabsoo dhugaa keessatti illee namoota gurguddoo lakkaa'uu dandeenya. Maal icciitiin mana barumsa bees kun? Icciitiin barumsaa bees kun waa tokko irratti dhaabbata. Yeroo hundumaa uummata keessan jedhu malee of ilaalaan jedhan. Uummata keessan ilaalaa. Nama biraa afis yaadaa jedhu ganama galgala. Wanti isaan jedhani gorsi isaanii tokko kana. Lammaffaa immoo sabjektii barsiisan garaadhumarraa fudhatanii nama barsiisuti. Sa'aatii booda immoo qonnaan jira, sibiilli jira, muki jira, hodhaan jira. Sa'aatii booda abbaan kana keessaa filatee kana naa wayyeedhee isarratti hojjeta. Harkaan handi soos isa jedhan sana jedhamti. Hojii harkaa namni waan danda'u. Waan tokkotti filatee itti bobba'a malee akkasumatti tiyoorii duwwaa fudhatee hin deemu. Tiyoorii duwwaa boca ba'ee deemuun hin jiru. Kanaaf taayipiraayitarii achumatti nu barsiisanii yommuu sana waa'ee taayipiraayitarii maal faayidaan isaa hin beeku. Garuu taayippiin jira, hundumtuu jira, laaboraatoorii guutuu jira. Kana biraan immoo konfidensi inni namaa kennu faranjootiin amma fakkeenyaaf waa tokko yoon isinii kaasee naayyamtanii kifilii 8tti obbo Nagaash jedhamu. Kifilii 8tti maa hin agirikaalchariidhaa fi isaan ji'oogiraafii baratan. Agirikaalchariidhaa fi isaan nuuramannaan bakka hiriira baane Dr. Salamoon jedhamu daayirektarri keenya. Dr. Salamoon Gaadaa obboleessaa Dr. Nagaasoo Gidaadaa kabajamuu isaanii obboleessa isaanii ture. Isaan bira dhaqne hiriira baane. Akkamitti utuma maal jedhamuuti namni ji'oogiraafii barate tokko agirikaalcharii akka nu barsiisu gootu jenne. Yaadamu waan akkasii. Yommuu sana gaa kifilii 8tti. Sa'aatii sanatti akkasitti waa hubatanii waa namaa galee gaafachuun. Sa'aatii kifilii 8tti. Achi booda dhaqanii Alammayyaa jedhama yommuu sana nama achi baachilarii qabu agirikaalchariidhaan eebbifame qonnaadhaan eebbifame nama barbaadanii nuu qaxaranii nuu fidan. Inni nu ga'e maal baachilarii maal nu buusa inni. Inni ofii ganaa baratee iddoodhaan hin geenye maal nu buusaa inni daganaa hiriira baane. Achi walitti barreessanii Taappiyoo fi Mrs. Ulfoo jedhamu Fiinlaandii nuuf fichisiisan. Faranjii lama nuuf fichisiisan. Ajaa'iba. So manni barumsaa suni konfidensii inni nutti ture namaaf jiraachuu inni nu keessatti uume bakka waan of ilaaluu akka nu hin dandeenye godhee namni of hin dandeenye. Waan raajiidha. Namoota baay'ee kaasuu dandeenya. Sana booda fakkeenyaaf iddoo ol baatanii. Keemistirii filattan natti fakkaata. Keemistirii jechuun dhaga'imaa akkami keemistirii kamitti filattan? Keemistirii jalqaba ofiin filan dhugaa dubbachuudhaaf. Gaafa nuyi dabarree maatirikii dabarree nu yommuu sana gaa baay'ee carraansaa dhiphoo ture. Nama 120tu fatanaa irra gattaa'ee 3,181 duwwaa darbe. Digiriif dippiloomaa guutummaa akka biyyaatti jechuudha. Gaafa sana ankoo gaazexaatti utuu hin bahin malee ani fiildii biraa filadhe. Staatistiksii filadhe yommuu sana staatinaa wayyaa jedhee. Amma taa'ee gaafa ni ilaalu waaqayyo baay'ee beeka. Anaaf hin deemu staatistiksii. Amma eegas ilaalee gaafa jedhu waaqayyoon baay'een galateeffadha. Innaa gaafa wanta jedhu hin hafte maqaan koo keessaa. Utuu akkuma sanaan darbe staatiitti na ramadu. Natiiviin koo sanaa nagaa. Kanaaf staatii yoo ta'e har'a hin gammaduun ture. Achi keemistiriitti jedhanii maqaan koo daganaa ilaalee dhaqee jala bu'ee maqaan koo gaafa wanta jedhan ilkii dhadhanii
na ramadanii keemistiriitti na ramadan. Yuunivarsiitii Finfinnee. 4 kiiloo saayinsii faakaltiitti na ramadan. First semesterii finnee first semesterii kana finnee second semesterii illee fixee eegan jedhee booddee keemistiriin kuni secondiriitti natti mi'aawu jamma. Secondiriitti barachuun nan qabas kan jedhuun ofitti murteesse. Agamma sanaatti murteessite. Barachuun narra jira kan jedhu ani maal buna waan tokko qabaannan nagaa maal abbaa ishee waan nama dhiibdu namaaf hin dhiibama rakkoon hin jiru hankeenya waan jala yoo saafiyaa lama corannee oolla maalni kun jedhee badaanatti hin tolu immoo yommuu sana gabii alaa dhaquunis waan guddaa ture isa yaadaan ture taa'ee gaafan ilaalu waggaa lammaffaa second semester irratti bakka waaqayyo bara akkam baradhu murteessan jedhe. Kanaaf ani immoo waan waaqayyo guutuun qabadhe baradhee it was so interesting. Chemistry jaalladheen ittiin eebbifame. Chemistry sigaa gaafa galu nama 19 duwwaatu eebbifame akkamaa kana miti. Nama 19. Nama 19. Departimentii tokkorra. Dhibbaaf wayiitti lennee kan ramadamne utuma ari'amu namni 19 duwwaataaf. Yeroo keenya hambisee nima ba'a. Yeroo keenya rakkoon akkanaa jiru baay'ee. Keenya xinnoo cimaa ture. Carraan hin jiru baanaan achi keemistirii sana eegaa finnee booddee gaafa carraan bahu kaardii maakalaawii kan jedhamu sana maakalaawii maal jedhu pilaaniingii jira ture. Generaalota taa'ee nama baasisa. Gaafa sana gaafa dhannu gaafa ixaa baasnu ani ijoollummaan jira yoo ba'es yoo dhiises wadaa amma kana yaadan qabu. Dhaqee gaafa hin jedhu garuu waaqayyotti karaa kootti kan hin hime astamaariituun ta'uu baadheen jedhe. Maaliif garuu? Astamaarii baadiyyaa dhagaa. Fitfinnee nama baasaa. Fitfinnee dhuma keessatti utuu nuti weedheedhe. Jennaan gaafa naqee baasu carraan gaafa baaseedhu tokkoffaa eedha alfaabeetikali dura na waaman. Tokko jedhee nu dhaqee tan gaafa keessaa fuudhu maqaa waaqayyootiin jedhee gaafa fuudhu Amaar jedha. Anestenyaa industiriyoችና ዕደ ጥበባት ማስፋፊያ Asuma Finfinnee. Asuma Finfinnee biiroo biraa iddoo biraadhaan qabu. Ajaa'iba rabbi biiroo biraa iddoo biraan qabu. Achi gaafa jedhu waan Amaar kun immoo waan isheen jedhe industirii ministeerii dhattuu jedhan. Ishee okee jedheen garuu gaafa carraa lammaffaa nama nattaanu sana Alamuu Fiixeedhama. Alamuu Fiixee kanatu hin hafenni gaafa sana. Lakkaa namicha isa taanusi isa fuuldura jiratu baasa. Animmoo situ baasaa naan jedhan jarri jeneraalota namni biiroo keessa taa'ee xanu baasisu nama gurguddaadha jarri baay'ee nama naasisu taa'umtisa. Animmoo maal hin baasu hin jedhe. Carrash alaa darbu yemmuu sana afaan sidaama. Cirree namaa irratti murteessu. Jireenya isaa namichi wanti jedhe na abaaraa dhumee guutuu isaa jiraachuuf hin ta'u hin jedhe. Booddee bakka hin baasu hin jedheen. Kofixeeraan dhimma keessan hin jedheen. Tour surprise dookimentii gadi baasanii seera kanatu jira. Seerri kuni yoo namni inni itti aanu hin jirre abbaa dura jiru baasaa kan jedhu gadi baasanii. Seerumaanuu dura taa'eyyuu jira. Dura taa'ee jira. Isa natti agarsiisan gadi baasanii. Kanaaf dirqama keetiin naan jedhan. Amma yaa waaqayyo hin jedhe Alamuu Fiixeedhama. Wal jaallannamoo mana barumsaattis. Carraa mucaa kana yaa waaqayyo akkamnaa guutee gaafa hin jedhee dhaqee kansaas nan baase. Kansaas immoo ENI. Asuma baay'ee carraa qabda. Nutrition Institute innis Finfinnee alan qabu. Ajaa'iba rabbii. Kanaaf eegasii gaa keemistirii darbee industirii linnee gaafa linnu guruu allamatti murteeffadhe. Maaliif achumaayyuu laaboraatoorii keessaas Profeesar Ermiyaas jedhama na jaallata. Duruma gaafa tamaariidha. Kanaaf na hayyamsiisiin jedheen. Industirii dhaqeechitti ramadamee guyyaa walakkaa hojjedhe sa'aatii booddeessi biraan hojjedhaan jedhee xarayaa barreessee gaafatee na hayyamanii gaafuma jalqabu iddoo lamaan jalqabeen hojii. Ganama biyya industiriidhaan hojjedha sa'aatii booddee maaliif sa'aatii yeroo kootti fayyadamuun narra yeroo jedhu. An jireenya keessa kootti waa tokko wantoodha. Nama yeroo gubuu fi
qorran jaalladhu. Yeroo gubuu fi qorra. Baay'ee qorra si biyya bulluqa waan ta'eef gaafa ganni dhufu iyyuu na yaaddessa. Kanaaf sa'aatii dhaqee taa'ee biiroo teenyee oolla. Sa'aatii booddee immoo aayidilii goonaa waan nama haasofnaa ofiis poolitiksii kana jira. Ani isan jaalladhe. Laabiittan galee isuma biraan waggaa dheeraa hojjedhe. Kanaaf garuu manni industirii sun waa barumsa tokko naa kenna. Dur gaafa saayinsii barannu sooshaal saayinsii kana hagas mara wayitii qabannee fudhanna. Ilaalcha akkasii ture wal caalchisuu fa'aa. Wal caalchisuun kun hin jira. Warra teeknooloojii hin kabajna. 5 kiiloo warra jiran. Nuyi 4 kiiloon immoo akka warra 6 kiiloon caalaa jettan. Anis waan hin keessa dabarsee baay'ee. Nyaati isaanii bareedaan, jireenyi isaanii bareedaan. Harka ol qabatanii deemu durbaaf dhiirri. Maal jechuudha akkamitti kun barumsi yuunivarsiitii kun akkamittiin akkas taa'een. Garuu egaa industirii lixee booda lakkaa vaaliyuun sooshaal saayinsii kuni naa gale. Ilaalchan qabu duraanii 180 digirii naannise. Kanaaf booda achumaanan HR itti darbe. HR lakkaa human elementiidha. Mucaa namaati kan waa hunda caalu. Kan bu'aa buusus, kan wantoo godhus, kanumti saayinsiin foormulaa ittiin of boonsaa turre suni kan uume mucaa namaati. Kanaaf mucaa namaa HR irratti hojjechuun qabadhee isarratti dippiloomaa hojjedhee eegasii hojii keessaa carraannaa dhufte. Carraammaa kan jedhu Africa Network and Scientific and Technological Institute kan jedhu kan UN'dha. Dorgommeen tokko fabe. Waggaatti $35 yommuu san. Yeroo san. Kan inni kennu waggaa 4 namaa kenna carraa. Naayijeeriyaatti barsiisamu. Ani birittiinis na hawwisiiste likkiin qabu. Guddaadha yommuu sanatti. Waan hin jedhe akkamitti booddee dhaqee biiroo kadhannaani. Haa keemistiriidhaan barsiisni naan jedhan. Waan biraas barsiisna malee naan jedhanii achi booddee ilaalee jedhe. Xinnoo keessi koo natti hin tolle. Carraan sun gubachuutti badaan gamman. Biriinsaa baay'eedha. Booddee gaafa hin jedhu takka ture. Eega bulee immoo quality managementiidhaan. Ayisoon kun hin dhumne. Ayisoon immoo isa gaafa hin jedhu waa fida kun jedheetanii jireenya bu'aa buusedhe quality managementiidhaan. Actually wrong. Nan baradhee fi ayisoon sun wal badaa waliin simu. Yaadni isin qabdanii fi barumsa irratti waan isin barattan. Tiyoorii sana badaan barbaanne. Practically waan jireenya namaa jijjiiruun barbaadeen. Booda naan ayisoon immoo lakkaa certificationidha. Barumsi jireenya ammas irratti wanti nuyi kaasnuu fi jireenyi zamana kanaa certificationidha baay'ee. Caalaatti malee isa barumsuma digirii diploomaa, digirii maastarsii, PhD jedhamu sanarraa waa tokkoon sartifaayidii ta'anii abbaa beekumsaa, abbaa ogeessaa ta'uu caala. Zamana kana. Kanaaf namni keenya illee sana utuu fudhate sartifikeeshinii sanatti wantoodha. Eegas ilaalee immoo inni akka biyya keenyaatti gaaf tokko gaafa dhaga'u 4 biiliyoon infiraastrukturiidhaaf mootummaa ramadeera. Keekiin kun naa mallattoo hin jedhu. Kanaaf infiraastrukturiin maal barbaada? Injineeringii barbaada mitiire. Injineeringii kana immoo gaafa jedhu an durumaa maanajimentii sana appirisheetii godheera. Kanaaf fiildii kana lamaan injineeringiin hin qabu. Maanajimentii hojii walitti niisisna. Waanuma injineeringii balatu malee fiildii dhumti jiran siviiliinis haa ta'u, intiniinis keemikaaliis haa ta'u, elektirikaaliis haa ta'u, elektirooniksiis haa ta'u, makaanikaaliis haa ta'u, hundumti isaanii waanuma adda addaa kana waa'ee fiildii isaanii barsiisu malee maanajimentii aspeektii kana hin qabu. Kanaaf ani immoo barbaadeetanii saandwiich piroogiraamiidhaan injineering maanajimentiidhaan PhD hojjedhe jechuudha. Kanaaf isallee gabaadhaaf hin dhiyeessine achi eegasii leenjii dhuma irratti eegasii immoo takka ture liidarshiippii illee maastarsii fudhadhee koomersii illee akkasuma yaalee indaganaa immoo HR'dhaan illee HR'dhaan maastarsii daariidhaan ga'uun narra jiradhe isan duraan jammare sana maastarsii fudhadhee Addis Ababa Yuunivarsiitii irraa dhiyoodhumattaan
fudhee ammallee baay'ee barachuutti jira interest free banking maastarsii isa 5ffaa ammallee barachuutti jira ganaan baradhallee. Maastarsii 5ffaa. 5ffaa. Ajaa'iba! Namni baay'een tokkoyyuu dhufee keessaa ba'a. Mee achi keessattuu fakkeenyaaf amma barachuu waa gochuuf barachuu waa uumuu fi beektonni addunyaa kanarra jiran baay'een isaanii dhala namaa addunyaa kana kan jijjiiru barnoota jedhanii mee barachuu keessanii noo fakkeenyaaf amma waa'ee employmentii biyya kana keessatti waa'ee hojii dhabinsaa akkaataa namni itti hojii keessattuu hojii dhabuun baay'ee dhiibbaan isaa ulfaataadha. Gama sanaanoo maal sana barachuun gama sanatti akka yaaddan gama sanaa waa akka furtan waa akka waa uumtaniif isin gargaareera. Baay'ee na gargaare gaaffii gaarii na gaafattan. Gaaffiin keessan akka dammaa namatti tola baay'ee on the way stuudiyoon keessanis baay'ee bareeda. Guddaa galatooma. Really inna achi chemical society program officeriin ture science faculty keessatti. Tama barattooti yeroo hunda na bira dhufu hojii barbaachaaf amma akka duraanii yommuu keenya giddiidha iddoo yoo jijjiirrachuun hin danda'amu. Poolisii qabee nama deebise. Amma immoo gaafa barataan baay'atee dhufu barataan kun akkuma keenya baadiyyaadhaa dhufee hin rakkataa lafa wantoota hedduu dhabaa booddee sagantaa tokko qobe job creation kan jedhu waggaatti warra eebbifamuudhaa fi waggaa 2 geggeessee natti toluu dide. Maaliif impaaktiin isaa agas mara miti. Achi dhaqee maanna afaan Amaariffaatiin saraatenyaan namaa baraa guddaa isaa jedhan. Achi dhaqee gaafa jedhu Finfinneedha. Gaafa dubbadhu maanni wanta teettu kun maanni naan jedhe. Maalinni maalaa sooftaa. Wanta akkasii kun dallaala yoo ta'u barbaade dhaqee dallaala fudhadhu naan jedhe biiroo alaafiin sun. Akkamittiin akkatti naan jettaa jedheen akkamittiin akkas ta'a. Maal taatan mulgeetaa bareeda mana yaadadha maqaas mulgeetaan deetnu hin agarsa okkoo iggoddaal jedheen. Achi eega akkas ta'e dhaqinaan jedhe ministeera bira. Ministeera bira maqaan isaanii naayyamaati. Su'uud faayedhamu mulgeetaa jedhamu. Jara dhaqe dubbisimee akka carraa ta'e maaltu ba'a gidduu sanatti mootummaan Itoophiyaa ILOodha wajjin waa tokko raatifaayii gochuu barbaada. Konvenshinii tokko. Gaafa inni International Labour Organization. Labour Organization kana. Gaafa inni konvenshinii kana kondiishinii qaba. Sana mirkaneessuudhaa fi kondiishinii jiru suni maanni intini employment agency awaajii qabaachuu qaba biyyisu. Achi keessatti galmaa'uudhaaf. Gaafa jedhani kan assignmentii fudhate immoo foreign ministeeridha. Ministeera dhimma alaa haajaalaa sanaa fi saraatenyaan namaa baraa guddaa ministeeridha. Jara lamaantu fudhate assignmentii asiif achi fiigan dawwalanii na waamu. Yaadatti kaaste suni waa'ee maaliiti meenuu ibsinaa jedhan. Silaa haaraa wanti kun biyya kanatti jiru. Meenuu ibsinaa jedhan. Achi animmoo nan gammade bakka carraannaa beekaa amma kana argadheeti jedhee konferensii qopheessinan jedheeni kana goona awaajiin immoo siin qophaa'uu qabadhee yaada kenneefi akkasiinaan jedhan bakka kanuma waan rakkina qabu miti jabaadhaatii konferensii kana giruu daftanii waa irratti 3-4 geggeessuu qabnan jedheeni achi jedhan gaafa awaajichi qophaa'u laman deebine aluma tokko achumatti murtaa'e. Eega fixeen yuunivarsiitii tan deebi'ee hojii kootti gaafatee gaaf tokko jedhamu biiroo Finfinneerraa naa bilbilan. Naa bilbilanii gaafa jedhani kottu fiqaada fudhumaan. Fiqaada maali? Fiqaada employment agency fudhunaan jedhe. Endi ani hojiirra hin jira damoosa qabaadha. Takka daawwii employmentii si qabu. Lakki anna taa'afuun jedhan. No, sana waan ta'uudhaan. Amma sana ifaayistee ati nu wajjin amma sana ifaayistee immoo namni biraa fudhachuu hin qabu naan jedhan. Birii 80 kaffalama. Birii 80 baay'ee jarannaa kaffala. Birii 80 nuti 3 alaamirroo dhama bolaamirroo alamnachee dhamti niitii tokko nan dagadhe 3 jarri ofii isaaniitti birii 80 sanii naa kaffalanii 00 amma yoo akka sanatti hin hojjenne achi EAT kan jedhamu employment achievement technique warra dhiiraatiif dubartootaatiif immoo WEET kan jedhu
women employment technique achievement technique WEET kan jedhu sagantaa moodolii lama qopheessee ittiin leenjii kennee fi tola kennaa fi ture. John F. Kennedy irratti tola kennaa turre achi baay'ee sagantaa bareeda ture. Innumtu immoo carraa biraa fudhatee dhufe. Alaqaan koo duraanii maqaa yoo dhahee rakkoon qabu Gosa Lamoo Walee jedhama. Industirii ministeeritti alaqaa koo ture dipaartimentii keenyaaf. An section heediin ture. Teknoolojii section heed jedhama. Inni immoo project dipaartimentii heedii ture. Walitti dhiyaanna. Ergamuuf rakkina hin qabu. Nama hundumaati. Eenyuuf har'ayyuu ergamuuf rakkina hin qaban. No problem. Maamuca waggaa 3 hin ta'in na ergannaan I'm ready ergamuudhumaaf. Kanaaf jedhee inni na ergata. Mana keessaas immoo rakkina dhibees na ergata. Hojii gaarii ministeerri keenyas obbo Taadiyoo Aragawarqee Duusaan biiroo kuddurasii dhufu baay'ee na jaallatu. Carraadhuma kun adda malee waan biraa qabaadhee miti sun. Bakka na jaallatu wantoota jedhu gaaf tokko chaambariitti ana leenjiin kenna jaraa fi na argee koriidoorri irratti eessatti baddanaan jedhe. Maal egaa jireenyuma kaasifachi fiinna qaniidhaan yaa'u leenjisummaatti galleerraa astamaarii taaneerraa isumaan itti irraan jedheen akkasii naan jedhe. Amma Enterprise Itoophiyaa kan jedhamu tokko dhufeera achiin amma daayirektarii ta'eera hojii jammaruu kooti. Dhuftee intinii gochuu qabda naan jedhe. Kun immoo yaada biraa. Yaada biraa. Entrepreneurship isa finnaa naan jedhe. Akkasiin jedhee maarree kaffaltii qabdi giruu naan jedhe. Ani kaffalu waan kaffalu hin qabu isa natu sii kaffala naan jedhe. Booda hojii keerraa qannasne akkatti dabartu beekaa hojii sana gaafa leenjii nuu kennanii nama 3-4 dabarre. Nama gara 30 leenjisanii. Leenjii akka leenjisuuf nama 3 dabarree namooti xuxuruudha tokko akkuma sanaan Ameerikaanii deeme nu lamaan asitti hafne warri kaanis nuti jedhanii interpreneurshipii sana immoo biyya keessatti asii dabarrees Ugaandaas natu dhaabeef kan Enterprise Uganda natu dhaabeef Zimbabwees Enterprise Uganda warra jalqaba dhaabeef keessaa tokko leenjii sana laalee haga kurnaffaattu marsaa kurnaffaa dhaqee cheekii godhee jara wajjin wantoota jedhanii ammallee quunnamtii qabna. Organizationii guddaa ta'eera. Organizationii guddaa Afrikaatti beekamaadha. Ndaawum Oktoobarii dhufurratti dhuftee haala keenya nu ilaaltanaan jedhanii sagantaa qabna ammayyuu sagantaa. Sun immoo kaarkulamii barnootaatti akka guddaa akkamittiin guddiftan innoo gara sanatti akka ce'u. Nama sagantaan sun kan qabu nama 50 duwwaa leenjisuudha. Nama 50 leenjisuudha. 50 sun naan fudhatame. Maaliif nama yommuu sana miliyoonii 80 jedhama. Miliyoonii 2000 akka faranjiitti. Miliyoonii 80 nama 50 leenjisne. Waluun madaan. Waan fakkaatu miti. Kanaaf maaliin jedhanii daayirektara keenyaanii yaada kiyyees immoo kabajaan fudhata. Bajetii barbaadeeti afaan Amaariffaatti, afaan Oromiffaatti, afaan Tigreetti jijjiiramu wanti kun. Kana booda waliin nageenyu malee akka kanaa yoo ta'e malee inni 50 kun waan fakkaatu miti jedhee hin fudhate yaada sana. Yaada sana fudhatee afaanitti jijjiirree afaan keenyatti jijjiiramee afaan jalqaba afaan Amaariffaatti jijjiirree itti aansee afaan Oromootti afaan Oromiffaattis indagana kan afaan Tigree waan ga'e natti fakkaatu qopheessine leenjii sana waliin ga'e. Ani immoo yaadi kiyya ammallee nan quufne. Booda waa lama kaarikulamii keessa galuu qaba dheetanii gaafa Chemical Society turre waa tokko qopheesseera. Predictably kana predictably chemistry ramti ani afaan keenyaan ta'uu qaba dheetanii afaan keenyatti jijjiira. Innu lakka ani hin beeku an ofumaa yaale malee. Innu ajaa'ibaa waan guddaa. Ayuupaakii kan jedhamu jira internationally akka inni biyyaan ta'u lakkaan barbaadan jirre. Ani icciitii sana hin beeku. Ani afaanumatti qopheessee completely koobaltii seedhu koobaan jedheen koobaa keenya qallaaliidha akkasuma fudhata. Qopheessee attamsiisee birrii 1,000 foyi baasee already wanta godhee jaratti erginaan dandee danda'amu naan jedhan. Afaan Ingiliffaa standardii alamaati maaloodha jedhan akkamitti barannaree
jira sammuu keessa sana barreessee mana ministeera barnootaatiif ergeen ture. Waraqata xalayaa kabajaas naa kennaniiru. Gaafan jedhu yaa'u jira miti ammas waa lama galchuu qabduun jedheen. Tokkoffaa interpreneurshippiin kun wal ga'uu qabaan jedheen. Lammaffaa change management. Kun lamaan barachuu qabna jedhee immediately jaraaf wantoo godhee gaafan jedhu fudhatama argate. Bakka leenjii sana kennuudhaaf immoo namooti wantoota ta'uu qabdanii dorgomaa jedhanii egaa yaadichi fudhatame. Maaltu na dhibee yaadichi fudhatamnaan. Dorgomaa jennaan kan leenjii sana kenne ጓደኛው tokko osoo wajjiniin barsiisnu sana inni moo'ee an baay'een gammadee dhaqee leenjii sun kenname gaafa laalan leenjichi lakkaa impaaktiin isaa real meaningful. Kanaaf jedhanii achumaan kaarikulamii keessa galchanii amma yoona guutummaa Itoophiyaa biyya akka gaariitti fayyaduu kaarikulamii sun. Sun jechuun waan guddaadha. Anaaf sammuu koo gidduu kana utuma haasofnu anarra yoon du'e gaabbiin qabu. Maaliif jireenya kiyya keessatti yeroo gubeen jiru. Waan tokko daqiiqa tokko gubeen beeku. Waan guddaadha baay'ee. Jireenya koo keessatti yeroon gubeen qabu jechuun waan honnataa, waan nama honnachiisu, waan nama hin gaabbisiif natti nafne jechuudha. Natti nafne amma naa kennetti jechuun namni dhibee hin dhabu. Nama onneen koo dhukkubsataadha. Onneen qabaa, dhiiga qabaa, blood pressure, sukkaara qabaa. Kana biraan waan tokko natti hin fakkaatu. Waan tokko waggaa 64 fixee 5ffaa deemuutti jira. I'm so happy gammadaadhaan ganamaa galgala. Waan hin harkaa qabu hundumaa darbadhee. Hunduma waan tokko wanti natti hafe hin jiru yoo pilaasii ta'e malee ganaa hojjenna. Amma waaqayyoon haa kenna amma boriitti hin hojjenna. Mootummaa keessa amma akka Finfinneetti karaa siyaasaas yommuu lama filatame mana mariitti bara 2000 filatameera. Ammas bara badhaadhinaa wajjiniin jira amma finneera tarmee keenya fixuutti irraa bira dhaabbannee yaada jiruun fakkeenya yoon isinii kaase walgahii irratti finfinneedhuma fakkeenya finfinnee yoo fudhanne miliyoonii 1,500 barbaada liitirii guyyaatti. Gaafa jarri nuu dhiyeessan maaliif kun ta'an jedheen. Lafi keenya bishaan baay'ee qaba. Kanaafi abbaan warri hoteelaa kan isaanii qotatanii hospitaalli kan isaa qotatu manni barumsaas kan isaa qotatu sana isin dhiyeessitanii 750 duwwaa danda'a akka Finfinnee. Innumtu horii fi kuduraaf muduraa utuu hin dabalatin nama duwwaadhaaf 750 bara dhiyeessu jarri. Garuu nama duwwaadhaaf miliyoonii 1 meetira kubbii barbaada guyyaa tokkotti. Sana qofforaatii abbaan hoteelaa abanatu hin jenne. Amma suni walgahee indiyaahum reediyasiitu qophaa'e malee. Hojiin sun akkasin gaafattanitti milkaa'e. Milkaa'e isaafis kun gammachuun kana caalu maal ture? Barachuun kanaaf. Galatooma wanni mee kan biraa'e mee isin mootummaa dargiis argitanii mootummaa EPRDF kanas argitanii badhaadhinas argitanii. Mootummaan kun sadanuu bifa garaagaraa qabu, bulchiinsa garaagaraa qabu, siyaasa garaagaraa qabu, yaadrimee irratti hundaa'an qabu. Garuu mee haalli bulchiinsaa wal bira qabnee ilaalle akkamittiin ilaalama? An jalqaba akka dhuunfaatti yoo na gaafattani akka dhuunfaa kiyyaatti an akkuma guutuu biyyattiittan ilaala. Guutuu biyyattiidha ijoollummaa koottan deebi'ee ilaala. Harmeen koo suuqii qabdii turte. Suuqii sana keessatti sukkaaratu ashagamee dhufa baalaziyoonee dhaba. Tokkoonsaa saantima 10. Giraamii 100 amma gaafa duubatti deebi'ee ilaalu. Lamaansaa saantima 15. Saantima 15 giraamii 200 argataa jechuudha. Sana duwwaa utuu hin ta'in dastaa karameellaan immoo ammaaranii nuu kennu. Nullee ammaarree laannaan ijoolleedha. Sun maaliif kana kaastee oonaan jettanii HVN kan jedhamu wanji sukkaar faabrikaan kun bara 1964tti hojjetame. Sukkaara kana waliin ga'uu namni bitachuu dide. Hin beennu kaa. Ashaboo beenna malee sukkaaruma waan ta'e hin beennu. Akkuma guutummaa biyyaatti jechuudha. Sukkaara kana eega namni kun baruu dide ijoollee kee itti barsiisnaa jedhan.
dastaa karameellaan sana keessaa dhufte. Kun waan guddaadha. Dastaa karameellaadhaani ijoolleedhaanii ishee qoqqoroomoo karameellaan jirti ammaaranii kennanii kana namni fudhate reference pointii argataa jechuudha. Eessaa kaane eessa geenyeerra akka biyyaatti. Akka biyyaatti muufachuufis miti gadi qabuufis miti. Faaktiidha kun waan jiru waan ta'eef. Namni sukkaara tokko hin beekne amma eessa geenyeerra hagarraatti kan jedhu namni kana fudhate yeroo hundumaa ittiin boonee jiraata. Ittiin boonee jiraata. Darbee immoo akka sabaattis yoo ilaalle sabi keenya baay'ee miidhamaa ture. Darbaa malee miidhamaa ture dhugaa dubbachuudhaaf. Amma madaa tuttuquuf utuu hin ta'ini riil faaktiin jiru. Seenaadhumarraa yoo dubbanne riili ummati Oromoo kan akka ummata Oromoo imimmaan namatti fida. Abbee koo 65dhaa kaasanii wal'aansoorra turan nan beeka. Waan jiruun karaa hundumaatiin wal'aansoorra turanii gaafii nama boossisa yoo taa'anii ilaalan warra kaaniif hin galu. Hin tuffatama, hin arrabsama. Utuma godhuu fi waan tokko galatan qabu yeroo hundumaa baay'ee nama gaddisiisa. Haa ta'u malee sanarraa immoo kaane yoo sana referensi poointii godhanne har'a eessa geenyeerra. Har'a eessa geenye xumurreedha jechuun miti. Hin xumurree ganaadha. Kan namaa xumuru abbaatti xumurate namni namaan xumuru. Namni namaan xumuru. Sana biraan immoo jechi tokko afaan Amaariffaatiin ወጥቶ ወርዶ ነው እንጂ ስቃይን ቀምሶ ጌትነት መች ይገኛል እንዲሁ ደርሶ ለማቀየ ዋንቲ ነማ ጎዱ ሲንጅሩ ምርገሙ አባ ፍደተ ማለ ነሚጠቴ ነው ትከኑ እንጅሩ አጄሳ ምርገ ፍደቸው ፍበር ምርገቡ ማፍደተ አባ ፍደተ ጉዳ ገለቶማ ሜ biyya kana keessatti yeroo baay'ee ilaallu utuun danceeni waggaa 8 darbe kana moo'e jarri hundumuu kaayyoon jara babbareedumaan dhufan hundumtu mootiin nan balleessa jedhee ka'u hin jiru. Deemsa keessatti miilli wal danqa malee ilaalchi wal danqa malee kanan balleessa jedhee bulchuu hin danda'u ka isaan kaana. Namnumti karoorfatus hin jiru. Namnumti karoorfatu hin jiru. Garuu ummata kana wal qixa fidanii ilaaluuni ego fi gadi qabu barbaachisa. Namni mootummaan ego sana gadi qabu jiraayi kan jedhu suni gaaffii ta'a. Garaagarummaan sirnaa garaagarummaan namaa achirratti uumama. Namni hundumtuu kan inni qaamni isaa irratti ijaarame pirinsipilii wayii irratti ijaarama miti. Foon duwwaa miti. Pirinsipiliin nama ummatan gargaara jedhee ka'u tokkoo fi pirinsipiliin gara tokkoon gargaara jedhee ka'u tokko miti. Guddaa galatooma. Mee biyya kana keessatti namni baay'een liidarshiippii barata, bulchiinsummaa barata. Namni baay'een anillee baradhe. Garuu akka namni baratutti rakkoon bulchiinsaa biyya kanaa furameera. Kana irratti baay'ee qorataa waan ta'eef. Liidarshiippiin kun murteessaadha. Liidarshiippiin asii kaasee daariin ga'uudhaafis asiin kaasee karaa tokko amma tokko nama deebsisuudhaafis haga tokko immoo duubatti nama deebisuuf illee liidarshiippiin murteessaadha. Liidarshiippiin nama tokko miti. Liidarshiippiin mana kanaa isin fakkaata. Nama biraan barbaadu kan. Margaa shoon kuni obbo Margaa laallata. Isinuma fakkaata. Amma isin ittiin geessitaniin deemuu danda'a. Yoonaan fiigsema fiigaa? Eenuma fiigaa? Yoonaan suuta deebisee? Deebisee akkuma isin deebisistanitti. You can make it international TV. Shoo duwwaa maa ta'a. Televezyiinii biyya keessaa duwwaa miti. Kan alamaa wal ga'u kan uummata agarsiisu, uummata beeksisu ta'uu danda'a. Kanaaf liidarshiippiin yoo abbaan dadhabee ittiin deemesi abbuma akkuma sanaan deema. Yoo abbaan cimsee itti deemsesi akkuma sanaan. Liidarshiippiin Itoophiyaa maqaa yoo dha'uu naa eeyyamtani. Liidarshiippiin Itoophiyaa kabajamoo Dr. Abiyyiin fakkaata. No more no less. Amma isaan jedhan warri kaaniin mari'achiisu yaadatti kennu gorsaa jira instituushinii baay'ee jira garuu fuulli Itoophiyaa Dr. Abiyyiin fakkaata. Dhibba keessaa dhibbatti. Amma isaan jiranitti. Amma isaan jiranitti
isaanuma fakkaatti. Yoommoo falaasamni isaanii kan ce'u ta'e isaan jiraachuu baatanis hin ceesisu. Isaantu ceesisa. Liidarshiippiin best liidar jechuun liidarii biraa uumuu jechuudha. Liidarii biraa uumuu. Hojii bulchuu moo nama bulchuutu irra ulfaata? Hojii maal salphaa miti. Deebiin qabu hojii. Maashiniin kaasnaan tak jedha. Riisoorsiin gabaadhaa bittanii finnaan inuma taa'anii. Birriin rakkinni hin jiru. Rakkinni birrii hin jiru baay'ee. Rakkinni birrii biyya lafaarra rakkinni birrii hin jiru. Rakkina yaadaa jira. Yaada piraaktikaalii ta'e tokko maaliif waaqayyo dura imaajineeshinii kenne hundumaatiif. Imaajineeshinii kun hundumaaf walqixa kenne waaqayyo. Sa'aatii 24 irraa namirraa hanqateera biyya lafaarra. Kan tarfii argate yoo jira hin jiru. Walqixxuma garummaa jireenyi nama wal caala. Sanarratti maaltu itti dabalama? Imaajineeshinii. Imaajineeshinii kanatu gara fedhiitti jijjiirama. Fedhii sanatu viizhiniitti jijjiirama. Viizhinii kan jennu sana jedhamti. Viizhinii sana immoo mishiinitti jijjiira. Akkamittiin hojiirra ooluu akka inni qabu nutu geessa waan sana geesse. Viizhinii sana immoo karooratti kan jijjiiratu abbaadha. Wal fudhatee deema isa booddee hojiirra oolu. Isa booddeedha feelariin hin jiru. Namni imaajineeshinii isaa fayyadame feeliin godhu bacharaas. Namni imaajineeshinii isaa fayyadame namni sammuu ollaatiin jiraachuu yeroo barbaadu yeroo baay'ee waan nama mudatuu fi sammuu ollaatiin hin jiraadheeti sammuu ollaatiin jiraachuun hin danda'amu. Sammuu ollaatiin caalee argama yommuu hedduuti caaluun hin danda'amu sammuu ollaatiin. Temporariidha. Yommuu kamiinuu taanaan imaajineeshinii sana maal nutti hir'ise waaqayyo? Ammas teenyee nuyi Maarsii irratti yaaduu hin dandeenyu namni dhowwiira. That's imagination. Fooqii 50 yaaduu hin dandeenyu. Abba maal margaa shoon abbaa fooqii 50 qaba inni waan namni dhowwiira. Jira namni tokko mucaa biyya lafaarraa bileeni 80 dhufanii obbo Marga fooqii 50 yaaddanii kun seera miti kan jedhu isiniin jira. Jira namni baaqaa abbaa fooqee an guddina yaada taanaa guddina sanarratti natu ittiin geeffate. Maaliif waanuma yaadne sanatti akkuma footoo kaasuuti gaa. Amma isaan footoo yoo kaasani asiif achi bubbutaa yoo kaasan intoo footoon sun hin gubata wayin tabalaashaa. Kanaaf fookasii godhanii itti ilaalanii wacca xiinxalanii mari'achiisanii yaada adda addaa fudhatanii iddoo hundumaa deemanii ilaalanii biyya hundumaarra deemuun kanaaf nama fayyada. Shirri miti baay'ee. Iddoo hundumaa deeman irra waa arganii fudhatu. Sammuun keenya bal'aa dabalaa deemamu. Sammuu mucaa namaa noobii qaba warri saayintistoota. Noobiin kuni amma inni yaadeen dabalaa fi bal'achaa fi deema malee waan inni yaadeef manni kiraa ittiin dabala. Miti wanti isa cannaqu hin jiru. Kanaaf yommuu sammuu keenya bal'isaa sammuu keenya bal'isne onnee keenyas immoo bal'isaa. Maalin argadha kanarraa namni jedheen hojjetu. Namni amma yaadu jiraataa mi? Amma yaadu jiraata. Exactly. Amma yaadu jiraata. Fedhii isaas immoo kanarratti dabalatee waaqa wajjin amma yeroo waaqayyo naa kennetti waan gaariin hojjedhe deemu. Waan gaarii malee hin hojjedhu jireenya koo keessatti. Maaliif borgaabbuun barbaadu qaba. Keessumaa amma irraatti gaabbii tokko hin qabu. Jireenya koo keessatti waan na gaabbisiisu tokko hin hojjenneen. Amma waan sana hin dogoggorreera. Dogoggoriin jiraata. Nama hojjetu dogoggora. Nama hojjetu jiraata. Inni mucaa nama waanuma jiruun wanti xumuramee hojjetame hin jiru biyya lafaarratti. Mee kan Dooktar dhumarra kaaftan kana baay'ee of ta'anii guddachuu baay'ee of gatanii guddachuu. Fakkeenyaaf amma hindi of taatee guddattee turkis of gattee guddatte turki immoo of gattee guddatte lachuu guddatanii akkaataa isaan itti ilaalan garaagaraa ta'u malee. Amma nu birattis namni baay'een akka ollaatti jiraachuudhaaf hawwu akka ollaa kajeeluun kun dhiibbaan inni qabu. Yaadama qabannee kaan irratti galma ga'uudhaa kaan irratti dhiibbaan inni qabu guddaa akka ta'e nu gochiiftanii jirtu kun waan salphaa miti. Inni biraa mee beekamtii argattanii jirtan. Waan guddaadha Piroofeesar. Mee waasaan nu kaasa. Amma sun baay'ee galatooma Obbo Margaa naa jiraadhaallee sagantaa keessan irratti yaada sana
disclose gochuudhaan uummataaf ibsuu kootti baay'ee itti gammada seenaadha anaaf. Thank you. Anaaf illee seenaadha. Egaa isa borii waaqa beeka. Ani bara akka faranjiitti kan lakkoofsa faranjiitti 2022tti yuunivarsiitii tokko wajjin wal quunnamaa ture. Yommuun sun Pebble Hills University jedhama. Ameerikaa jira, Ameerikaa keessatti argama. Wal quunnamnee goone jiramtiiree walumaa keessa CV koon ergeef. Waan hojii barbaachan ergeef dhugaa dubbachuudha. Waan onlaayinii isa ta'u maalis isa ta'u hojii sana irratti maaltu argame jedhanii ergeefi garuu gaafa CV koo arganii baay'ee ajaa'ibsiifatan. Maaliif CV sana irratti gara fuula 13 ta'eera CV koo single space. Fuula 13 jechuun egaa single space baay'ee guddaa baay'ee ittiin hojjedheera yeroo galanni isaa gahu. Aga sana birriidhaan hin madaalle malee really hojjedheera waan mana maatii koos jireenya koos nama tokko jireenya normaaliin jiraadha gammadeen jiraadha hin dhugu hin qaamu hin xuuxu araada hin qabu araada tokkollee hin qabu araadi koo buddeen bishaanii kan hundaa kanaaf jedhee jara wajjin baay'ee dinqisiifatan booda sagantaa qabna jedhanii sagantaa sana sagantaa maaliiti already PhD waan qabduu fi honorary PhD silaanne jijjiiraman fidu kanaaf boordiitti dhiyeessinaa seenatii qabanii jaraaf dhiyeessinee sagantaa biraa akka si ilaalamu goonaa naan jedhanii I'm so happy jedheen maalitti baasee waaqatu hojjete kanaaf gammachuun qabaan jedheeni distinguished professor. Distinguished professor. Professor kabaja addaa jechuudha. Congratulations. Baga gammadu. Kanaaf seedhanii mee dhuma dheengadduma kana faayinalaayizii godhanii dookumentii isaas guutanii naa erganii bakka baay'een gammadee jira. Uummata keenyaaf dabarsuudhaaf ijoolleedhaaf muuxannoo argachuuni waggaa 47 jalqaba irratti kaastanii ani muggi irratti amma sarata timirtiidhaan jammare 71 amata muratii. 71 amata muratii. Amma irraa gaaf tokko utuu muufatiin utuu wantoon jedhee dadhabiin utuu dadhabiin nufa namni bara namni baay'ee nufa waggaa 10 fa'aa hojjetee namni luba bahuu kajeelu jira bara jira bara nufa bara sayyuu biyya ofii tajaajilu biyya ofii amma danda'an beekumsa kennu uummata ofii uummata Itoophiyaadha kan Oromoo Israa'el akka Itoophiyaattis immoo riil jeneraali gaafa ilaallu bulchiinsi isaa hir'ina qabaatu maleessa. Baay'ee dhuma akka kana walirraa fagaataa miti bara jireenyumti biyya kana walumatti dhiyoodha garuu keessumatti egaa caala wal miidhuu faayidaadhumaaf jiddu galas waan taaneef waan qabnuuf waan ta'e malee. Keenya amma kan dhufee buna funaanu an keenya funaanu bishaan waraabu horii nama biraatti kana orman dhufee wanto jedhee kanaafi namni Itoophiyaadhuma gara amma gadiitti riil nama bakka maanni nama madaalama wayiiti. Otuma cunqurfamnee jirra otuma miidhamaa jirra jennee dubbannu immoo warra miidha jedhu sanatu dhufee immoo nama hojjeta nama haama nama waan guddaa. Mee xumurarra jirra sa'aatii keenya xumurannee dura dhaamsa babbareeda dhaamtanii nan hubadhaa. Keessattuu hojii jaalachuu keessattuu biyya ofii jaalachuu kun waan salphaa miti. Mee walii galatti dhalootaa fi daawwattoota Margaa Shoo dhaamsa keessan xumura. Ishii galatooma Abbo Margaa akkuma inni istuudiyoon kunis bareedaadha. Sa'aatiinis nu daangessaa gaabbiraallee itti deebiin haasa'uun hin mala. Yaadi dargaggoota keenyaaf dabarsinu dargaggooti keenya yeroon taa'ee nama eegu. Bor dhufuun immoo hin hafu. Iftaanis dhufuuf deemu. Har'a hojjetanii of cimsanii iddoo tokko ga'uudhaaf taasisan malee abbaan taasisu malee yeroo si'ana ijoollee dhumaanuu fuudhaa yootan ijoollee dhiiraatiin ijoollee durbaatiin heerumaa jettaniin ganaa makiinaa lakkaa'u. Makiinaa waliin horatu.
ganaa mana lakkaa'u mana waliin horatu malee namni abbaan hojjetee nama lafa kaa'u hin jiru. Hojjennaan indiyaa'um irra eeggata zabeenyummaa jammara. Kanaaf fuudha kanallee unkaan waan biraa miti waanuma naachuraalii ta'e tokko waan uumaan nama dirqisiisu tokkollee itti seenuudhaa fi doofummaa jira dhugaa dubbachuudhaan. Kuni waan tokko daariin nama an 27 fuudha waggaa 27. Gaafan fuudhu giru an soolee ta'e tan of waggasaa ture. 25 irra akkamittiin na darbaa jedheetan of wanti fuudhumallee fudhanne jechuudha. Hojii irrattoo birrii qabuu irrattoo birrii qabiisa really waanuma jiru tokko isheedhuma kuusantu bor nama fayyada. Isheedhuma kuufamte kanatu borii iddoo tokko nama geessa. Idmee har'a fayyadamu kanatu borii ittiin nama fayyada nama ga'a. Kanaafi har'a of hin dabarsinaa daraa keessaniin jedhaan. Guddaa galatoomaa dhaamsa guddaadha. Cimmis guddisee qunxur hir'isa jedhannu biratti gaafamammaa kani. Dooktar akkasuma Piroofeesar Guddaa Galatoomaa yaada bal'aa nuu kennitanii waggaa 47 kana keessatti immoo silaa otoo barreeffamee akka hiree ta'ee biyya keenyatti namni gaafa darbe wal dhaadhissa gaafa darbe wal jaalata ta'e malee namoota akkanaa kana biyyoota alaa deemnee wal arganne maallaqa guddaadhaan bitaman beekumsi isaanii bitaman jiruun isaanii bitaman jireenyi isaanii bitaman. Kanaaf waan gootan hundumaaf guddaa galatoomaan isiniin jedha. Kan isin daawwachaa turtan Margaa Show imala gootaati. Imala gootaa keenya har'aaf jennee asumatti xumurree jirra. Waan nu daawwattaniif guddaa galatooma. Torbaan keessummaa biraatiin walitti deebina. Ispoonsarri koo kabajaa Baankii Gadaa, Baankii Dhaloota Haaraati. Fayyaa ta'a. Filmaatonni filatamaan yommuu dhufanii warri dammaqan immoo isaaniin hordofanii Baankii Gadaa. Gabaan addunyaa saffisaan guddachaa jira. Baankiin keenyas daandicha hordofeera. Tajaajiloota baankii idil addunyaa adda addaa dhiyeessaa carraaqiif kaayyoo keessan milkeessaa. Baankii Gadaa sharafa maallaqa biyyoota alaa dhiyeessii amansiisaa fi gatii madaalawaan nu biraa argattu. Yoomiyyuu nu abdattu. Tajaajila faayinaansii, daldala ala ergii fichisiisaa fi qindeessaa deemsa hojii barbaachisanii hundaa fi Baankii Gadaa yoo filattanii fedhii keessan guutattanii. Baankonni addunyaa irratti bebbeekamoon baankii keenya waliin hojjechaa jiru. Maallaqa roga addunyaa kamirraayyuu firaaf aantee keessan irraa isiniif ergamu karaa Iswiifti koodii keenya yookiin dhaabbilee daddabarsitoota maallaqaa addunyaa irratti filatamuun nu waliin hojjetanii dahabshiiliif riyaa taasifadha. Faayidaalee keessan mirkaneeffadhaa. Milkaa'ina keessaniif kottaa nu waliin hojjedha. Baankii Gadaa, Baankii Dhaloota Haaraa.